Kamaan laangoon eegala. Gaaffii maasa sii godhame. Maal Inni laangoon? yoo taate anuu sii bitaan nyaatta. Inni sanuma bita. Inni robbi sanuma nyaachisa. Kaffeeta. Kalliin yerootu Gabaa hamtu. dalagachuun hin jiru. Ilmaan irraa argachuun hin jiru. Haadhaaf amala gaarii tajaajilatti waliin jiraatan waliin jiraachuun hin jirtu. Inni maaliif beekaa jira? Kalliime yeroon kunis yeroo cimaadha waan ta'eef yeroo ilmoo baay'inaan barbaadanii miti amma barri nagaa ta'utti dhugaa qabaa ajjiini. Kanaafuu anam taa'ee nyaaddu akkas taanaan maal gootare ajjiirra taa'ee heerumeetumaan jechuudha. maal heerumte? Hajji heerumaa. Maal goota heerumte? Hayi maalan hin goone heerumarraa nan nyaadha nan dhugaa wajjin shaashaa jedheen jiraadha. Taate si gurgurraa jabaadhu halas. Aannan keessa ta'a. Abdiitti bilbilaa hajji irraa naaf oolu kilees. Anoo sii kennaaf ishee. Hin qabdaa? Hin qaba. Yaani ati siin janajjante jechuudha baay'ee. Hin janajjana Haadhumaan jechuudha. Anaaratan jiraarra. waan biraa soqattee dhuftu jedhee waan biraa deemtu soqattee dhuftu. Ani isa malee jiraachuu hin danda'u bara. Amma kunoo faayyoos xallaqee jira. Caaltus xallaqee jira. Amma yoo nannaqee ana tokkicha waan ta'eefu. Kanaafuu nama biraatitti hin heeramu. Anis torbaan lama waliin bulee naa xallaquu jedhi. Maal lafan torban lama wajjin hin bulu. Anarraan booda hajjiin nama biraan fuudhu. Kanaa nyaata. Ayyeen. Kana sittan heeruma faatu waa takka naafin jiituun heerumteenis heerumuun barbaada. Jiitu hajjitti heerumnee barra. Haa ta'u. Jiitu intala ganda isaanii ilma ganda isaanii heerumtee ilma ganda keetii heerumu kaadabdu sii qabu kaajabu kabaja sii qabu. Kana gaansi horatu. Ilmoorraa dhaltu. Maatii keetii kabaja qabu. Kaayoo ati rakkattes si gorsu. Kaayoo ati mukattes maal taate siin jedhu. Kabaja siifis maatii keetiifis qabu. Hajjiin bar. Dubbiin tullubaa taate ilaalcha. Dubbiin tullubaa taate. Duutees awwaala malee. Aji heerumisiin. Maaliif duutee na awwaal taane naaf fedhaa barana fedhan qaba. Duutee jaannata seentaa bara. Kalli hajji wajjin jiraachuunis jannata lammaffaa addunyaati. A'uzubillah azaba. Qosa akkasii dhiisiniitti malee kan namarra qabdi waan hin taane qoosi. Qoosaan beektuudha. Malee kan gowwaadha namarratti kadhabdi. Waan jennan ni beektaa. Jaannanni addunyaa kana irraa jaarsa gaariidha. Dubartii jechuudha. Jaarsaafis dubartii gaariidha. Haadha manaa gaariidha. Immoo waan qoosaa keessattis waan gaarii ofiif yaada. Waan guddoo hawwaa. Jedha Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Maleekaan namarratti kadhabdu waa ati dubbattes. Jaannata keessaallee irra olaantu jaannata firdoosii kadhadhaa jedha. Bokkuu godhattan. Akkas waan taateef hajjii nama baalagee nama fuudhee dubartii fincaa'uu fi isa jaalatetti qoosuu miti. Wallahi ituma dhugaan irraa maraattee uffata kana harcaatu taateeti si hidheeti mana sitti deebisee achi midhaan akka nyaatota si godha malee isuma dhugaa jechuun siirasii qoosaa dhiibnee qoosaa keessaa baane hojii heerumsiin jedhan wallahi warra akka bilbileeti kaa hidhaa jedhaan maraattuudha. Na bira jiranii na hidhan immoo. Na bira jiruu na hidhu moo. Warruma si bira jiru si hidhaa namitti jara baatee bilbila. Lakkoofsa ishee akkamitti beekta? Beeka akka beekattu beekuun nama soqee fuudha. Akkas inshaallah antumaamoo
Yoo qoostes yoo taphattes waa hamtuudhaan hin qoosee. Amma kun akka hoolaa albeendaa malee niitii ofii fuudhee albeendaa nyaachisuu malee an biraan bahine sababa niitii fuudhee irraa ulfooftee fi tuma cabsee mana ari'e. Waan akkasii hawwatu Hindhaanee. jechuun na dhageeffadhu. Qoosaan akkasii deebitee akka qoostu yookiin waan akkasii akka damboobtu hin fedhu as dhaga'u. Ayyee yaa Rabbi naa dhiisu. Qoosaa akkanaan jaalladhu. Piraankii si gochuutti jira. Rabbi naaf haa dhiisu. Anis akka piraankii si beeka. Ayyee. Hajjii jiruu tana irratti sila. Waan nan goone ijimaanuu isa arguu na jibbisiisa. Maal jennaan? Anillee Hayaata akkuma dhiiraa beektu. hin qabu. Adaba dhiiraa hin qabu. Adaba namaatis hin qabu. Bineensa keessaallee irra jabaata bineensa. Hatta fuulli isaallee yoo seerullee fuulli isaa fuula gahatee miti. Bineensa kan ofii nyaataa deemu. Nama akkanaa qoosuma tana keessa waa qoosuun namtaatu. Immoo malaayikaan gowwaadha nama rakkatatu waan dubbatu jechuudha. Yaa Rabbi Arraba astagfirullah. waan dubbannu kan gurmuu ta'e tabitaatti sharreen kan katabdu mirgaa keerii katabdu dhaabbattee ta'e rabbis nu dubbannu hundi ni katabamti. Warra nu qoosaa dubbannu warra nu gogaaf dubbannu hundi nu katabdu waan taateef waan hin taane ofiif qoosuu ofirra qoosuun sirrii miti. Rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallam. qoosaa keessattis waan dhugaa qoosaa jiru. Kanaaf yoo hawwanis waan gaarii nama gaarii irraa gosa sirtuuwwan akkasii gosa sirtuudha. Seenni dhagaatti yaa'an isuma dhugaa kan akka biraatiin ni beeku. Akka ta'een namnis beeka. Otoo abbaa fedhee ta'e akka ati dhiironni barbaada hin jennes si beeka jechuudha. Osoo inni duutii asitti har'a jedhanii wallaahi duutee sirraa sakaa baasee sadaqaa baasee jahannata rabbii sii kenna malee hojjette heerumtuun jedhu wallaahi dhugaa simtamaa jedhes akkasii Isin jedha lubbuutiyya. Anillee piraankiin namarratti hojjedhee naa milkaa'uu didee. Piraankii kana narra hojjettaa naga piraankii guddoo na fudhate na argattu. Ayyee inumas si argadda guyyaa takka inshaallah. Akka biraatiin. Wayii jabdu yoo na dhuftee malee miirota keeraa godha. Akkasii inshaallah. Akkasii onneetiyyaa. Akka sa'aatii ati bar bilbila kanaan bilbiltee akka piraankii biteentu si beekaa. Beekumsa wajjin haasa'e malee. Jiitu azzabaa olee naa bilbili jedheeni. Achumaan bilbilli naaf ba'uu didee amma yoona sii bilbilu kana naaf ba'e ammarra immoo ibsaa jara sodaadheen ibsaa dhaamsee haasaa jira amma ofirraan cufaa akkasittan akkas ta'e siin jala lubbuu koo inshaallah jiitu borutti deebi'een dhukkee irraa kaasa. Na diddee yoo dandeechi sabboon wallaahi nan dhiisedhe sabboon tun natti dhaga'ame hedduu viidiyoo dhabdee yuutuubni sanaa hedduu cannaqamaa jirti. Sanaaf onneeti yeroo dandeechi viidiyoo hojjedhu. Saa kalee hin dhiifne bar.